بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروني الرجال ما كان كيس جرتني في قلتوتا يوكين أميرتا قري صدقة الجارية أما اللي سبوتوتا مسينسوتا في وروني قري كان لفيد وداتا ثاني غرغرتن. الحمد لله فاجين كيسن هرأ نمني الحمد لله جمعان يو تلماما نما دبلما أولي وكافر كستأو نياتا كيسن نياتي وصون هنكاتين أكا غارت الحمد لله عالم توتا اللي تينياتي سني جمعني جرة اوكي أكا شيء نجد تتيسون إبجاها نمني إبجاها سنقوتي اللي دابتات الرقارة دورتي تين اللي so plus minus nama dibatur bakasin angkatu sanirani Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakul ta'amaka illa mu'mina jada rajala nama ras jiru shekota nyaachistani hedduutti gammanne hinan kanneen leedha faajenteessan yoo dura durso eenyu ati yoo ka jettan taate an rahmaaloonaan jedhani حادا جارتي وبوليتي أستاذس الحمد لله كل دولة اللي وانقدوتا ويادا ربنا لافسه أما اللي كوري قري صدقة الجارية دبرتوتا هوي جنتاتي أني قري صدقة الجارية دبرتوتا هوي جنتها كتدابا لمي برو مدبري بيتا let's than never جراني turtee waan tokko dhaqqabachuu wayya ittumaan dhaqqabanne jechuudha. Kanaafuu alhamdulillah akira gareen kun amata torba fixee saddeeseenu jira. Dura akkitti eegalee gareen kun obboleettiitiin Ummu Khaalid maqaa isiillee dhageessisuu hagas maran feene rabbiin jazaa isii jannataan haa deebi'u. Isii wajjin ta'uudhaan gareen dubartoota muraasa UK jiran yaada bareedaa kanaan ka'anii yoo ummata keenya miskiina Itoophiyaa gargaarre hoo wali buufannee waan xiqqoo jedhanii doolaaruma 5 eegalanii yaaduma kanatti osoo isaan jiran Ustaaz Raayyaan ziyaaraaf gara USA deemanii akkaawuntii nuu bantaa jedhanii gaafatanii akkuma Ustaaz Raayyaan jedhan dubbiin qalbii seenti yoo qalbii irraa kaate jedhanii ni bannaa jedhan maal akkoo qaba sun kayriin waman barbaannuyyuu akkasitti alhamdulillah akkaawuntii ustaazni bananii ka miidiyaatti gareen kun as bahe amata 3 qofa achiin dura khayriin inni dalagaa ture gareen kun waan lakkaa'amuu miti lakkaa'amnilleedha lakkaa'ulleen fedhan kaayyoon isaanii maqaan isaaniitis jaariyaa waan ta'eef waan dhokatee deemu waan ta'eef jechuudha. Amma garuu yeroo wajjin miidiyaatti dhufuun namni illeen irra caalaan bakki itti argamu amma miidiyaa waan ta'eef gara miidiyaatitti ol bahee jira. Wanti gareen kun irratti murteeffamuu irratti hojjetu miskiina gargaaru garuu waan gara jaariyaa ta'een waan akka boolla qotuu, masgiida ijaaruu, qur'aana bituu, rakkata adda addaa illee yoo argan gargaaru, iida lamaan irratti iidul arafaa qaluu, iida kaan miskiina nyaachisuu. Ammallee akkasumattuu yeroo hunda osoma kennanu alhamdulillah dheengadda Ustaaz Raayyaan gabaasa nuu kennan irratti akkaawuntii keenya ka duraa irratti Corporate Baankii keessa ka jiru miliyoona ga'uuf 200,000 wayi qofatu nu hafaa jedhan alhamdulillah. Akkaawuntiin sun nama rakkisa waan jedhaniif ka biraallee bananii jiranii warroonni addunyaa irra jirtan yookaan argitan taatan inshallah so duraan dubbatamee haga dubartiin as keessa jirtullee irratti hirmaachuun hedduu nama gammachiisa. Wanni garee kana adda godhu hedduu takka akhlaaqa bareedaa qaba warri garee san keessa jiru because dura hin qoranna nama argine ittiin galchinu nama aaru nama maaliif ana maaliin agoggootan jedhu hin galchinu garee keessummaatu jira dura garee keessummaa san keessa kenna qoratamtee waatiin nama dhugumaan hirmaatu taate si galchinaa achi keessatti isiin maanaaf akkas jettee an akkana maa ta'een hin jiru wal himachuuf wal kokkomachuun hin jiru. Jaariyaa waan gaafaan addunyaa kanarraa deeme achi gannaa yaa'u jedhee namuu niyyatee nama seensiyalii yookaan niyyaa rabbumaaf niyyatee kennu qofatu keessa jira wal lolli hin jiru wal morki hin jiru
جروبي واتسابي كيسا الحمد لله أما نما دبلا ما فسدت ما كليلالي جرا تيك توك يتين فولوا دبا جهاف صدومي سجل أمنا ديهم بينا بكم مرتينو ديهم تيك توك ينفع ديهم وانت فيسبوك اللي فيجيك أمنا كان هون دهور دوفتاني إن شاء الله وري كينيا جرتن دوران شلينجي كوما جنتور كم نوان نمت الفاتوف دبشان الديبس نيجر راجعان وري ديراتيس دبرتي تيسان إنكارج قدون يوكان أبدي كان نوفين ججبه السودان أنقرا قرات التوباستا قريسان إنه دربي جت السودان دبرتي جبهسو وري عالم عليك أبيني كبنيني بكم سكبني الحمد لله علمتو تجاهك أبنا علمتو تجاريسان كيسة هرماتن كيسة كوميسان جدا أستاذ ريان والراولاتي أستاذ جمال علي نجراني سعاد نجراني أستاذ نقولون حتى أستاذ إبسالين نجراني أستاذ كمر شاشم النيرة أستاذ تبك كمرة يو إبلو تورا نودي هذا جتة مهادرة جان كمنا مهادرة سنيرة تني هذا نمني لنا الحمد لله قال كني لو صون حفتين مهادرة سنجك جيسا برمسل الرار قتني كنا فورا نهرمات داسنين جنة الحمد لله قاريسن كيسا تاوف هدو تكجمعتشو قبا جمعاكيا كساوث أفريقيا إتي فما غرمي سنجرا الحمد لله ويا أول سنين نمني صدوما غرماي غالي أشرامو نمني كارجين نانغالي نما دبا جل جراما يو كينيا كيسا نمني رماتشو فده لكوسكيا نيارغتني أنا رانسينو نديتن يوكي ورسينو فيتن ومخالد فاجرة توبيا ورسينو فيتن اللي أستاذ رايد بيسو نديتن وري دبي جرتن جولين هدو جرا هرماتوني نانو الدنيا انترناشنال وانت في الدنيا تنرغوتو بك جرتن حقان أسو هندابين أسو لوكاتين أسو شواد أفمن الداد كي سنجر وانا نيانتي نوغا جتني بكتكين نتنجتشورا هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dulle warra eegas iyyaafannee irra geenne waan kana nama muraasa akkasuma keessee maqaa jirtan kana warra san keessa Ustaaz Huseenii fi anatti tokko Sheekh Ahmad Deebiirtee dabalanne jechuudha. Nuu jaanjahee waan fuudhu dhabee kilaafni guddatee gareen sadaqatul jaariyaa dubartoota hawwii jaallataan qaqqabe gammachuun kun ammoo gama keenya guddaadha gama keessanii adda maaltu sin dhagahama. Bismillah. تربان تكون درا أم خالدنا بالبلتة حاسة ترى أستاذ إبسان الزرنان جتة كله سموادرة ولا هنا كواتشو ترى كله موادرة كواتشو ترى أستاذ إبسان نيروبي جراني جراني سلا موادرة سنوتاتيو سين جنان مال موادرة يو نيروبي جراتني لين ما قداني مي جنان سيو نيروبي متو موادرة قوننا ما يو نياتشفني هو جندي أيديا أكاسي كافني الحمد لله ولما إلني أيديا رفت إسانو درانو شيكا كابجو إكرام قدو في وان بربادنيف وانو ما فد اللمان ولد دفع ولتاي أن هدو غرك يانغمدا إسين اللي لك غمدو الدنيا قوتو هرماتو تافي وروني مسينسو تاليا كغمدا نبديك أبا محاضرة ناموسا قبدو محاضرة يعني اللي ولين هنكاتين كإسراف اللي انتين حتى كهفي على ديبو اللي نما إجولي وني وربيا كإدو كل سفاجرة حتى لفت اللي كان هافين هدو تكا نما جمتي سنة مصبريدا دان محاضرة بيكم سجودا قبل كلو ما ينقو قردان رتياتن هدو جمتشون دعامي إبسون دندو قالوا إنسان اللي وان أما وأما نتكا كيسة تاسعي أفهم توري واني أما إنسانون أرجاني جمتشو إسافو للرايوم بيكني كان أفو الحمد لله جمتشو قدا دا قويا بريدا دا هدو تكا أكا أجري اللي قدا يتأرجنو إن شاء الله abdiik abna because niyyaan nama maraatu irra caalaan warra gruppii san keessa jiru nama tattaajira miti namni tattaajira yoo ati galchite illee inshallah takkatti wali qabee galcha jedheetuma taa'a miskiinatu dhibba shanshanii ofii san dafee wal jalaa galcha horiin miskiinaan wali guurame kun miskiina akka kiyyaa jechuudha tokkoffaan ana warroota akkasii keessa رفينا وجردا كان ياتي سو يدونا ما دعامة يدونا قم تشيسي والله الحمد لله. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جل كبرتي الحمد لله كأجيارات النجاه
guyyaa bareedduu tana keessa dabruu kennaaf baay'ee gammannee jirra. Miseensonni jalqaba irratti hundeessitoonni garee kana garee sadaqatu jaariyaa kana hundeessitoonni miseensonni bakka jiranitti haa galatoomanii baay'ee tokko gammannee jirra. Nutis akka miseensa tokkootitti warra Naayiroobii irraa ta'uu wajjin maashaallah baay'ee gammannee warri hundeessitan warri yaada kanaan dhuftanii baay'ee galatoomaa jenna. Guyyaan kun guyyaa gammachuudha. Guyyaa baay'ee namatti tolu. Wanni martinuyyuu tartiibaan akka barbaachisutti akka yaadamee olitti illee yoo jedhameen danda'ama akka yaadamee olitti gammachuudhaan akka gaariitti dabarsinee jirra. Guyyaa baay'ee milkiiti. Du'aayin arraan tana nuuf godhamte cuftinuyyuu bakka jirtanitti isin haa dhaqqabdu numara haa geettu jedha. Alhamdulillah baay'ee gammannee jirra. Guddoo jechuu hin danda'u tanuma irratti hin gabaabbadha. Alhamdulillah akkanuma jedha. Bismillah. Gareen maan kunuu garee gartee sadaqatul jaariyaa biyya keessatti inshaallah wanni isaan dalagan miskiina nyaachisuuf ji'a ramadaanaa keessa fulaa hedduutti nyaachisanii waa hedduu dalaganii biirii baasanii masjiida ijaaranii ilmaan yatiima gargaaranii araamila gargaaranii masjiida ijaaranii ulamaa kitaaba qoodanii hadhallee ulamaaf ummata wal argisiisuu fi biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti juunii 18 bara 2023 shoora guddaa taphatanii jiranii. Rabbiin jannataan isaan haa gammachiisu baga gammaddan isiniin jechuun barbaade. Guyyaa hadhaa jaa'ii beekamaaf akkasuma ulamaa'ota garaagaraa irraa dhufanii fi hawaasa keenyaa kan jaalalaa kan diinii kan tokkummaadhaa walitti qabdanii nyaata bareedaa mi'aawusan ka oduu israafan taane obboleettiin teena rahmaa aloonu himtetti jechuudha. Miseensi dhaaba Naayiroobiitiif akkasuma Saawuz Afrikaadha. Kanaafuu warri addunyaa gubbaa jirtan gareen sadaqatul jaariyaa dubartoota hawwii jannataa kongiraa isiniin jedha baga gammaddanii baga wajjin gammanne akkasumatti warra eegasii fiixa bahee ammallee tirippa lammaffaatiif inshaallah olomaa gugurdaa fi rabbi nu haa taasisu galatooma galanni keessan jannataa wassalaamu alaikum wa rahmatullahi.